bakka mijaataadha bareedaa keessatti. Ashama harka fuunee jirtuu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya raarri waaqayyoo isiniif haa ta'u guyyaa guyyaadhaan viidiyoo adda addaa qabannee kara keessan dhufna. Dursa garuu warroonni chaanela keenyaaf haarawaa taatan subscribe, like, share, comment gochuudhaan nu cinaa dhaabadhaa. Akkasumas viidiyoo guyyaa guyyaadhaan gadhiisnu akkasiin qaqqabuu barbaadan mallattoo notification isa oonii gochuudhaan beelii lakkoofsa tokkoffaarra ol ka jedhu irra gaafa gootan viidiyoon nu guyyaa guyyaadhaan gadi dhiisnu daddafee akkasiin qaqqabu ta'a. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aallee viidiyoo baay'ee tokko nama gaddisiisu qabadheen kara keessan dhufee jira. Egaa nu hundi keenyayyuu gaafa biyyaa baanu hojjetanne jijjiiramna of jijjiirraa mataa keenya jijjiirraa akkasumas maatii keenya jijjiirra jennee baane garuu obboleettiin keenya kun waggaa 10 jechuun waan salphaa isinitti fakkaachuu danda'a. Namni fayyaa qabaate waggaa takkatti jijjiiramuus danda'a. Namni immoo carraan isaa namni fakkeenyaaf gaafa isiniin jedhu namni tokko hojjeteellee kan jijjiiramuu hin dandeenye ni jira. Namoonni baay'een fedhii irratti hundoofna malee kaayyoo irratti hundoofnu. Sababni milkaa'ina dhabuu kufaatii keenya fedhii yerootiif bitamuu keenya jechaadha. Fedhii yerootiif bitamuun kun garuu baay'ee tokko kaayyoo keenya milkaa'ina keenya karaatti hambisaa jira jechuudha gabaabumatti. Egaa akkuma beekamu guyyaarraa obboleettii keenya kuni asirratti suura ishee argitan kuni waggaa 10f mana yaalaa naafi shumees kan jedhamu keessatti argamti jette obboleettiin keenya takka waraabdee karaa sooshaal miidiyaatitti maxxansite jechaadha. Please sagalee naa ta'a biranaa dhaabadhaa mucayyoontu waggaa kana hunda mana yaalaa kana keessa sammuun ishee sirriin jiru sammuun isheen hojjetu fayyaan qabdu hin dhukkubsatte obboleettiin keenya kuni sagalee ta'aafiti imbaasii biraan nu qaqqabsiisaa ta'u akka imbaasiin furmaata godhee obboleettii keenya kana maatii ishee illee hin beektu ofis hin beektu nama keenya ni jibbiti baay'inaan loltee na arrabsitee anuyyuutti dhiyaachuu dadhabe jette obboleettiin keenya viidiyoo waraabdee galanni ishii dhafaa ta'u obboleettii kana maaliifi namoota akkasitti dhabaman meeqatu jira wota mana yaalaa keessa kan maatiin maanuu bilbiluu diddeen talli keenya yoom nu dawwalti yoom argamti duute moo jirti jedhee kan bakka obsa fixateetiin dhiisee taa'e meeqatu jira maatiin. Kanaafuu please obboleettii keenya kana cinaa dhaabachuu nu barbaachisa. Maatii ishii barbaaduuf nu barbaachisa. Paaspoortiin ishee hin dhabamu. Warri imbaasii sa'aatii kanatti nu cinaa dhaabadhaa. Keessattuu imbaasii riyaadiin jirtan kashuumesii naafitti dhiyaatan jechaadha. Sagalee keenya kana sheer nu godhaati warri imbaasii akka bira nu dhaabatu obboleettii keenya kana bira mana yaala san dhaqanii akka waraqaa ID ishii paaspoortii ishii gaafatanii maatii ishii iddoo dhaloota ishii waraqaa ishiitirra jira waan ta'eef maatiidhaan akka wal qunnamtu akkasumas obboleettiin keenya kun gara biyyaa galfamtee akka yaalamtu kana barbaanna jechaadha. Mucayyoon kun sammuu qorichaan hadoomsifamtee maraatteetiniin waggaa kana hunda mana yaala keessa ciistee kinoo ga'oo sana yoo dhuftu gizee sana okishiin qacalee dargaggeetti akkasii bishaan lagaa fakkaatutu dhufe. Laala dhukkubbiin salphaa isinitti fakkaate itillee roggaa 12 hidhamtee ishii booda miilli ishee kun hin ajajamuuf jettee obboleettiin keenya harki ishees tokko hin ajajamuuf jettee baay'ee waan nama gaddisiisudha jechaadha kun. Kanaafuu obboleettii keenya kana walii gallee hundi keenyayyuu sagalee ta'uufii qabna. Uummanni Itoophiyaa jechuudha. Please share godhaatii imbaasii biraan qaqqabsiisa sagalee keenya kana. Warri imbaasiillee please namni sagalee keenya kun isin qaqqabe yoo jiraate tarii namoota 10 namoonni 5 gaafa share godhe namni 20 gaafa share godhe imbaasii birallee qaqqabuu danda'a. Viidiyoo kana imbaasonni ni hordoftan TikTokii ni beeka. Keessattuu karaa TikTokiitti share nu godha viidiyoo kana daawunlood godhadhaati. Obboleettii keenya kana cinaa dhaabachuu nu barbaachisa sa'aatii ammaa kanatti jechaadha. Obboleettiin keenya kun nama biraan qabdu, saba biraan qabdu, nuyi qabdi, nuti warri lubbuun jirru, nuti waggaa ganaa kan fayyaa jiraanne har'a geenye fayyaa obboleettii keenya kanaaf dhiphachuu qabna. Itti gaafatamummaa lammii qabna. Arginee gaafa callisnee bira dabarru waaqayyoollee nu gaafata jechaadha. Kanaafuu gama kamiinuu gara mallaqaallee waliin jirra jechaadhaan an kan barbaadu imbaasii biraa share nu godhaati imbaasii nu qaqqabsiisa dhimma kanarratti. Obboleettiin keenya dhukkubsattee waggaa kana guutuu jechuun ani hin beeku warri bakka tarii mucayyoo kana qalamteetti duutetti jedhanii dhiisaniif ta'u waggaa hedduu garaan dhalaa garuu haati ishee yoo jiraatte dhukkubsattee haati ishii sunuu tarii maraachuu dandeessisa. Ilmoo fi dhabanii jirtutti duuteen awwaallanne jiraatte hin galle akkasitti gaafa dhabamtu maatiin akkam akka ta'u yaada.
So obboleettii keenya kan akkuma dhabamteetti waggaa 10 guutumaatii ishiin beektu jedhanii ciyyoon tu waraabdee sheernaaf godhaan baasii naa qaqqabsiisa jettee obboleettiin keenya mana yaalaa shumeessiisan keessatti hidhatte. Video kana waraabdee miidiyaadhaaf nu dhiyeessitee galatoomi jechuun hin barbaada. Egaa akkuma beekamu obboloota keenya hundi keessanuu jechaadha. Video kana share godhaatii sagalee haa taanuuf. Warri social media fayyadamtan kamuyyuu jechuudha. Video kana tokko mataa keessan video jedhaatii video sagalee dhageetti akka argatu akkasumas feemasoota Itoophiyaa hundumattuu share godha. Akka Mubeeshoo, Mubaarak Musammaa, feemasi Itoophiyaa kan ta'an baay'eetu jira. Akka Habiba kanneen itti share nuuf godhaa jechaadha. Maaliif dhimmi kun dhimma lubbuuti. Mucayyoo kun maatiin ishiitti argamuu qaba. Waggaa kana hunda dhabamtee duutee jiraatte jedhanii warri oduu eegan guyyaan ishii ba'uuf maatii ishiitiin wal qunnamuuf Waaqayyo maatii argamsi ishee mul'iseeyyuu jechaadha. Nama sababa godhee fi nama mul'isee farraa. Egaa obboleetti keenya kana cinaa dhaabachuu nu barbaachisa sa'aatii ammaa kanatti gaheen nuti qabnu ishiin akka yaallamtu akkasumas akka maatii isheetiin wal argattee gara biyya abbaa isheetti galtee biyya isheetti yaallamtu gochuu qabna. Maaliif obboleetti keenya kana jechaadha tarii arabatu qorichatti tuqee akkas godhee tarii fooq irraa lafaan dhahaniitu caccabdee of wallaaltee waggaa kana hunda sammuu ofitti deebuu dadhabdee kana taate jechaadha. Wanni ishiin beektee himattee hin jiru ammaaf. Mucayyoo waraabdee bichaatu waraabdee mana baadiyyaa mana yaala baadiyyaarraa amma gara magaalaatti ol fidamtee mana yaala shumeessinaa fi shumeessisitti ol dhufte jettee obboleettiin keenya kun irraa dubbatte jechaadha. Nuti gaheen nuti bahachuu qabna asirratti viidiyoo waliif share goone uummanni Itoophiyaa guutuun akka dhagahu gochuu qabna jechaadha. Dirqamni keenya isa kana. Maaliif sagalee walii ta'uu qabna. Erga balbala eeganii sareedhaaf qoricha hidhan jedha Oromoo. Erga miidiyaa fayyadamna ta'ee sagalee waliif ta'uu qabna. Sagalee sabaaf ta'uu qabna. Sagalee obboleettii keenya rakkatteef ta'uu qabna. Sagalee obboleessa keenya rakkateef ta'uu qabna. Kanaafuu viidiyoo keenya kana share godhaatii imbaasirra yaadii jiru nu haa qaqqabu. Obboleettii keenya kana akka achii fuudhamtee mana yaala seeraan yaalchifamtee akkasumas maatiin ishiitti argamee gara biyyaa galfamtee Waaqayyo akka ishii fayyisuullee ni abdanna. Waaqayyo immoo maatii ishii argamsiisu hunda caala maatiidha. Tarii haati ishii sammuun tuqamee waa hedduu keessa galtee yoo tana dhibamaa jirti ta'a. Maaltu beeka? Garummaa guyyaa Waaqayyo wal argaa jedheef wayifuus taamirii wayitii yookiin seenaa taarika wayii hojjechuudhaaf Waaqayyo nama kana itti ishiitti fidee isheelleen akka argamtu taasise har'a. Kanaafuu viidiyoo keenya kana share nuuf godhaatii obboleettii keenya kana sagalee haa taanu uummanni Itoophiyaa guutuun jechaadha. Amma sabaaf sablammootaan bakka wal qoodnu osoo hin taanetti bakka afaanii wal qoodnu osoo hin taanetti bakka gandaa wal qoodnu osoo hin taanetti bakka dhugaadhaan taanu. So obboleeyyan keenya viidiyoo kiyya kana share naa godhaatii sagaleen baasiin akka nu qaqqabu gochuu qabnaa siniin jedha. Waan na dhaggeeffataniif galatooma. Hundi keessanuu share gochuun na irraanfatina. Dirqama lammummaa bahadha. Viidiyoo biraati waa'ee obboleettii keenya kana hordofnee waan irra gahame siin biraan geenya galatooma.